namoota biroollee tilmaama keessa galchuutu nurra jiraata. Hundi keenya garaagarummaa tokkoon ala. Nama tokkotu jira iddoo wayii. Tokko yoo hin ta'in namoota hedduu yookiin namoota hedduu yoo hin ta'in yoo xiqqaate tokko kan gara keenya ilaalee akkanatti yaadu. Ani jireenya nama kanaa qabaachuu qaba. Nuti maal keessa akka darbaa jirru hin beekan. Nullee yeroo tokko gara nama biraa ilaalla. Ani akkas osoo ta'e hin hawwu jennee yaadna. Nullee waan isaan keessa darbaa jiran hin beeku. Kanumaaf beekaan tokko gaaf tokko masjiida keessatti rakkoowwan namoota mudatan wanti ibsaa turaniif. Rabbi isiniif haa midhaaksu. Yeroo rakkina keessa seentan Rabbi ni beeka. Inni isiniif kan tolche. Qormaata keessan namoonnis isa gaafachaa turan. Ani hundumti keessanuu rakkoowwan keessan gurguddaa 10 akka barreessitan barbaada. Achiin koofiyyaa kana keessa kaa'aa jedheen. Masjiida guutuu san keessa namoonni isa dhagahaa turan hunduma isaa barreessanii koofiyyicha keessa kaa'an. Achi booda akkas jedhe. Isin hundinuu akka deebitanii fi kana keessaa waraqaa xiqqoo tokko akka kaaftan barbaada. Amma kun akka rakkoo keessaniitti kan barbaaddan hanga gammaddanitti jedheen. Maal jechuudha? Jireenya kee keessatti rakkoowwan kunniin si qunnamuu qabaata. Qormaatota qabaachuu qabaata. Rakkoo nama hundaatu barreessineera. Hundi isaa waraqaa xiqqaa kanarra jira. Tokkoon isaa waraqaa xiqqaa kana keessatti barreeffameera. Hundi isaa koofiyyaa keessa jira. Irra deebi'anii gara afoo yeroo dhufanii waraqaa kaasan. Kunniin rakkoowwan gurguddaadha ni deebisan. Kan itti aanu kaasan. Kunniin immoo san caalayyuu gurguddaadha ni deebisan. Meetii waraqaan kiyya. Mee irra deebi'ee barbaada. Dubbicha hubattee kanaafuu kun kennaa Rabbiiti. Kennaan Rabbii rakkoowwan kan kee 10 kan siif ta'eeru san akka keessa darbitu Rabbi ni beeka. Ati osoo ni beekta ta'e rakkoo amma nama si cinaa taa'eeru san rakkoowwan sanniin hin barbaaddu. Wallaahi kana dhiisi. Kan as jiru kun anaafii miti. Ani baadhadhee hin danda'u. Tarii wantoota tokko yookiin 2 ati keessa darbaa jirtu inni keessa darbaa hin jiru. Kanaafuu inni jireenya hoogganaa waan jiru fakkaata. Garuu ati hin hubanne akkasii miti. Wantoota biraatu jira kan ati nuu hin beekne. Ati yaada rakkina saniitu hin qabdu. Isaan immoo dhiphina baraa keessa jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haragalfii nuuf haa kennu. Mata dureen kun barbaachisaa ta'uu isaa arguu dandeenya. Waan baay'ee nu barbaachisuudha. Waan dabalataa lamaan xumura. Obboleewwanii fi obboleettiiwwan rakkina mallaqaa yoo qabaatan rakkina kamiinuu ofii keessan gargaaruuf waan barbaachisaa tokkotu jira. Namoota biraa gargaaruudhaan. Ajaa'iba! Wallaahu fi aawni al-abdi maa kaana al-abdu fi aawni akii. Hadiisichi akkas jedha. Rabbiin isin gargaaruu ittuma fufa. Nama biraa gargaaruu irratti hanga isin jaatanoftanitti. Meeqa kennatu rakkina keenya qabna. Hundinuu anumas osoo hin qabaatin illeeti. Nama wayiitti seeqachuu irraa kan si dhowwu maalidha? Seequun sun rakkoonii fi ba'aan isaanii salphaa akka ta'e akka itti dhagahamu gochuu danda'a. Nama wayii nagaa gaafata. Assalaamu alaikum. Akkam jirtu obboleessa kiyya? Barbaachisummaa kenniif. Sababni isaa isaan Rabbiin biratti barbaachisoodha. Isaan barbaachisoodha. Nama wayii nagaa gaafata. Ija isaanii keessa ilaali. Nagaa gaafadhu. Inni kun nagaa gaafatinsa bareedaa islaamummaa akka ta'e onni isaanii keessatti itti dhagahamuu qabaata. Inni ibaadaadha. Kanaafuu namni kamuu ani dhaqqabuudhaaf baay'ee hiyyeessa jechuu hin danda'u. Yeroo hundaa waa'ee mallaqa dhaqqabuu hin haasofnu. Namoota qarshii kennuu caalaa wanti barbaachisu amala gaarii itti agarsiisuu fi nama dhugaa isaaniif ta'uudha. Kanaafuu inshaallah shakkii malee dhimma fooyyessuu qabnu keessaa isa tokko. Irra caalaatti waliif gaarii ta'uu qabna.